Egaa ashamarka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadha. Kuni sagantaa torbaanitti al tokko darbuu qophii faana baqataatii. Qophiin faana baqataa keenyaarraa shamarree Oromoodhaa keessaayyuu lallabana dhaqqabaa kan jedhu nuuf dabarsite gama madda walaabuu miidiyaatiin gama keessaatiin nu dhaqqabe fuuneetiin kan isin biraan geenyuudhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma beekamu ilmaan Oromoodhaa biyyoota adda addaa keessatti kallattiilee adda addaatiin seeraa fi aal seerummaadhaan biyyoota baqaa kanaaf dirqamanii biyya baqaa keessa jiranii isaan keessaa heddumminaan keessaayyuu shamarran keenya biyya ormaa keessatti saniyyuu biyyi dimokiraasiin hin eeggamne keessatti argamanii nagaa isin dagannee yooyyaa isiniin jechuudhaan hordoftoonni madda walaabuu miidiyaadhaa kun sagantaa faana baqataa keessatti mootuu keessaayyuu lallaba nu dhaqqabaa jedhu sagantaa guyyaadhaa tokko jechuudhaan gurra isin buufna. Armaan dura akkuma beekamu sagantaalee adda addaa kallattiilee adda addaatiin fuunee isin biraan gahaa turre seenaalee keenyaa isin duraa keessatti qophiilee addaa qophii dargaggoota ispoortii akkasuma mootu dargaggoota taalantii adda addaa qaban Oromiyaa irraa kallattiidhaan isin biraan gahaa turre jechaadha. Har'antan immootu sagantaan keenya shamarree Oromoodhaa biyya baqaa keessaa yaada nuuf qooddee fi na dhaqqabaa lammii koo na dhaqqabaa Oromoon kan jedhu ergaa nuuf dabarsiteen rakkinni ishee maalidha rakkinni ishee na dhaqqabaa jetteef kun immootu maalidha eenyutti hawwaataaf kan jedhu ammoo sagalee isaa fuuneetiin kallattiidhaan hawaasa keenya biraan gahuudhaaf deemaa jirra. Warroonni as jalatti argamtan sagalee kana fuutanii akka sheer gootan abdiin qaba. Meegaa akkuma beekamu dursi addunyaa kanaan nageenyadha. Nageenyi yoo hin jiraanne bahanii galuun ni ulfaata. Akkasumas biyya ormaa keessatti tasgabbiidhaan jireenya gaarii jiraachuun ni ulfaata. Sila maatiin keenya biyya keessatti yoo rakkatu maatiin keenya biyya keessatti yoo nageenya dhabe biyya ormaa keessattis nageenya argachuun hin danda'amu waan taateef waan hundaafuu biyya keenyaaf nageenya hawwaatiin sagantaa keenya irraatti faana baqataa keessaayyuu lallaba Oromummaa obbolewwan keenya biyyoota adda addaa keessaa shamarran keenya kallattii adda addaatiin ukkaamsanii nu dhaqqabaa jedhu sagantaa addaan isin biraan ga'a. Sagantaa keenyattiin isin deebisaa turtii ga'a. Yoo nu dhagayaa jiraatte MW yookaan madda walaabuu miidiyaa irraa si bilbiluu jirra. Yeroo ammaa kana keessaayyuu gara inboksiitiin ergaan addaa nu dhaqqabee mucayyoo Oromoo tana dhaqqabaa kan jedhu akkasumas atis ergaa nu dabarsattee jirta. Mee maaltu maal ta'e asirraa eeggaafi sirraa qaba akkamitti biyyarraa baate namni biyyarraa si baasisunoo eenyu maqaa keetis inni matiin maqaa kee tarii dhimma nageenya keetiitiif murteessaa waan ta'uufi mee haala kamiin biyyarraa baate kan ittiin dhaladhe sulultaadha jechaa jirta akka barreeffama keetirraa argattee jechaadha. Mee akkamitti Oromiyaarraa baate kallattii kamiin Oromiyaarraa baate paaspoortiidhaan immoo haala dallaalaatiin immoo haala kamiin mee biyyarraa ennaa baatu wal qabsiifte erga biyyaa baate immoo garam deemte akkam taate kan jedhu gaafii kiyya kan jalqabaati. Ergaan kun kan dabarfamaa jiru shamarree Oromoo biyya baqaa keessatti rakkachaa jirtu ishee qofaa miti akkasuma shamarran hedduu rakkoo keessa akka jiranis ergaaleen keessaa nu dhaqqabee jira gara madda walaabuutiin jechaadha. Ilmaan Oromoodhaa kanneen lallaba Oromummaa fi obbolummaa kallattiidhaan gama keessaatiin nuuf argitanii obboleewwan keessan rakkachaa jiraniif sagalee taatan ulfaadhaa isiniin jedha. Akkuma armaan duraa sagantaalee adda addaa keessatti rakkoolee Oromoo fi Oromiyaa kallattii adda addaatiin gabaasaa turre akkasuma rakkoo hawaasa keenya gammoojjiilee adda addaatti rakkachaa ture bira dhaabbachaa turre sagalee ilmaan Oromoodhaa taanee kallattii adda addaatiin gurra hawaasa keenyaa buusuudhaaf hojii keessa jirra. Mee kallattiidhaan maaltu biyyarraa si baase haalli biyyaa baate maal fakkaata gara seeraatiin baate moo akkami biyyarraa baate? Ani akkaatanitti biyyarraa baheeni haruma seera qabeessa ta'een paaspoortii qaba waan hundaa qaba. Ulaagaalee hundaa guuttadhee san gara biyya Dubaayii malee kan gara Dubaayii akkan deemu na taasise ejensii Maazuu Dabalee jedhamtu maqaan ishee kan jiraattu naannoo Finfinneeti. Egasii gara Dubaayii erga viizaa footoo kiyya ergee viizaan na deebi'ee gara Dubaayii deeme booddees immoo Tigisti yookiin Tiijii jedhamtu isheen Tigreedha jechuudha. Gara hojii na galchitee erga hojii na galchitee gaafa ja'ammoo hojiirraa na baastee biirootti na deebistee qarshiin hojjedhes na harkaa fudhattee bilbilas na harkaa fudhattee akkanaan nama sin agarre akkanaan bilbilee rakkoo kiyya waan narra gahe sin himatanne bilbilas na harkaa fudhattee qarshii sin qabu balballis cufaa oole gibbiin jechuudha. Akkatti gadi baanus hin qabnu ana bichaa miti nama hedduudha kan achi keessa jiru. Kanuma hundumaa ji'a 5 guutuu baay'ee achitti dararamaa turree ji'aan jechuudha. Hojjennee nu harkaa fudhatu shamarran hedduudha shamarran Oromoo kun baay'eedha jechuudha achi.
Isa dhuma irratti immoo birriitti na gurgurattee gara biyya Peeruutti na dabarsite jechuudha. Ani biyya Peeruutti hojjechuuf hin dhufne, ani kanan deeme biyya Dubaayidha. Kanaaf jennaan maaliif akka biyya kanatti biyya Peeruutti jedhamtutti na ergites hin beekan. As dhufnaan immoo siin bitee naan jette niitittiin ani itti bira hojjedhu madaamintiyyaa jechuudha. Kanaafuyyuu ijoollee keessan barbaaddadhaadha. Oromoon marti ijoollee isaanii ijoollee shamarran biyyarraa baasuu malee eessa akka jira waan hin beekneef ijoollee isaaniillee haa barbaaddatanii akkasitti kunoo biyyarraa baanee jechuudha nu gurguratanii. Dillaalli sobaatis ta'ee ani garuu akkanitti dhufe dillaalli sobaa osoo hin taane dillaaluma dhugaati jedheetiniin ulaagaalee hundaa guuttadhee baaspoora qabadhee gara biyya Dubaa'ii malee. Sanaa booda wanti kun hunduu narra ga'ee jechuudha. Isaan warra akkas godhan kun mootummaan ittiin beeku. Dhoskaadhaan mana kireeffatanii hojjetan. Kanaaf jennaan kana imbaasonnis waan hunduu mootummaanis itti beekee jarreen kana akkaataa ta'een jarreen kana sirritti marammaree nama achi baasuu qabaa. Nama hedduu harkaa qabanii jechuudha hangammaatti. Baay'ee dararama cimaa keessa jirra. Ijoolleen Oromoodhaa warri biyyarraa ba'an tokko kan dawwalaa jiru hin jiru. Biiroo keessatti cufamanii jiranii. Kanaaf jennaan Oromoon callisee akka hin teenye jechuudha. Ijoolleen isaanii warri shamarranii hedduu dararamaa waan jiraniif ani isaan biraa hin bahee jechuudha. Ani gurguramee gara Beeruutan jira. Asirratti kan biyyaa bahee ulaagaa guuteetiin biyyaa bahee jechaa jirta. Gaafa biyyaa baatu san namni akka dallaalaatti haa ta'u yookaan mootuu kara biyya Dubaayitti si erge sun lakkoofsi isaanii tarii beektaa akkasuma mootuu nama biyya keenyaati moo nama biyya ormaati kan kallattiidhaan biyyarraa gaafa baatu haala sii mijeesse. Erga biyyaa baatee Dubaayin geesse mootuu warroonni harka galte kun sabaan saba maaliiti Oromoodha moo isaan biraati sabni isaanii maaliif addaan baasnee beekuu barbaachisaa waan taateef jechaadha. Isaan wal qabatee immoo warroonni dhiiraa hoo tarii bakka kana jira bakka shamarran hedduminaan keessa jiran kanatti irra hedduun isaanii shamarran Oromooti jechaa jirta. Mana keessatti cufamanii oolan jechaa jirta. Gabbaanii namaan wal arguunis hin danda'amu. Bilbila harkaan qabanii dalaganiitiin qarshii isaanii irraa fudhatama. Ergasii immoo gara biyya birootittis gurgurama jechaa jirta. Innaa kana mee as keessatti warroonni dhiiraa jira. Yoo warroonni dhiiraa hin jiraanne shamarran hoggaa fi mirgaa gaafachuu danda'ama. Maaliif biyya kana dhufne erga dhufne irraa dalagatti hin bobbaane kan jedhu akkasuma maaf qarshii keenya hin arganne kan jedhu gaafii kaastanii jirtanii yoo gaafii kaastanoo tarii wanti si mudate jira asirratti mee gaafii keenya kanatti kallattiidhaan yaada quubsaa nuuf deebisi. Duraan dursee maddi walaabuu miidiyaa sagalee kiyya qilleensa irra naa oolchuu keessaniif hedduun isin galateeffadhaa maqaa Oromommaatiin jechuudha. Anis akka nama kamiitittuu biyyarraa bahee of jijjiiruufi. Kan biyyarraa na baaste maqaan ishee Maazuu Dabalee jedhamti. Biyyarraa na baastee gara Dubaayii akkan imalu na taasifte. Gara Dubaayis ergan imalee booda namoonni achitti xayyaararraa yeroon bu'u na eegesi nama seeraan ala yookiin immoo nama mootummaan hin beeknedha. Ijoollee dubartootaa bakka tokkotti sabasabuudhaan gibbii tokko keessatti akka mana hidhaatitti nu tursiisan. Sana boodas torban tokko boodas mana hojii na galchan. Mana hojii gaafaan galuu ji'a guutu damoosa ishee wajjin fidii koottuu jechuudhaan madaamitti dawwalte. Madaaminis ati baay'ee nama gaariidha hojiillee ni beektaa garuu itti gaafatamtuun ta'e fidii koottu naan jettee jechuudhaan gara biirootitti na deebiste. Ammas damoosa nan hojjedhe na harkaa fudhattee bilbilas na harkaa fudhachuudhaan dukkana keessa akka nama dukkanaa tokkotti akka guyyaanis natti dukkanaa'ee halkanii fi dukkanas walii wallaalee naman itti bilbiladhus hin qabu bilbila harkaan qabu namarra akka dhedhee itti madhus hin qabu balballi natti cufamee tola. Ana qofas miti dubartoota hedduu shamarran hedduu baay'ee jechuudha kan garaa nama nyaatan ijoollee xixiqqoo faana achi keessa jira. Xixiqqoo hiikuun jedhu nama waggaa 15 kan waggaa 17 kanneen kana kan warri biyyarraa nuuf hojjetti jedhanii ergan biiroo san keessatti argamu. Biiroon kun biiroo sobaati. Mootummaan yookiin imbaasiin isaan beeku hin jiru. Bakkeen inni itti argamu Dubaayii Raas Qeemaa jedhama. Maqaan haadha biiroo tanaa Tigistii yookiin Tiijii jedhamti. Namoota hedduu dararti. Ani garuu Dubaayin hojjedhaa
jedhee kanan gara Dubaa'ii malee gara Beeruutitti na dabarsitee na gurguratte. Maaliif akka akkas ta'e hin beeku. Kanaafuu kana Oromoon maal akka jedhu maaliif akka gara kana na dabarsite akka na gaafatanan barbaada. Kana malees ijoolleen Oromoo qarreen Oromoo hedduun isaanii dararamaa waan jiraniif Oromoon ijoollee isaa akka barbaaddatu ani gurgurameetan jira. Kana keessaa yoo jabaatanis Oromoon akka na baasu nan beeka. Kanaafuyyuu ijoollee keessan barbaaddadhaa. Akkuma dhageeffachaa jirtanitti shamarreen Oromoo kun ergaa ishee kan dabarfachaa jirtu keessaayyuu akkas jechuun ergaa ishee dabarfatte. Kan biyyarraa na baaste Ma'aazuu Dabalee jedhamti jetti shamarreen kun ennaa biyyaa na baaftu kallattimaan paaspoortii koo wanta barbaachisu ulaagaa barbaachisu narraa fuute kara biyya Dubaayitti Dubaay dalagaan ni jira kan jedhuun karasitti na ergite ergan garas ga'een boodatti immootu dirree xayyaaraatti warri nu fuudhee warrootuma biraati sabaan immoo Itoophiyaama afaan Oromoo warroota hin beekne nu fuudheetiin iddoo dalagaa nu galchanii ergan iddoo dalagaa seenne immoo ji'a 5 turtii ji'a 5 boodatti madaamii yookaan immootu namintiin an bira dalagu intala yookaan mootuu isii si fidettu si barbaada ammaaf jedheetiin kara mana isheetti na deebiste kan jedhu kallattiidhaan yaada nuuf qoodaa jirti akkuma dhageessan kanatti mindaa ji'a 5 wajjin kallattiidhaan fuutee innaa isitti na deebiste ishiin ammoo fuutee mana dukkanaa keessatti ilmaan Oromoo hedduu wajjin mana san keessatti nu iraarsaa erga turteen boodatti deebitee kara biyya Beeruutitti na gurguratti jechaa jirti akkuma dhageessan kanatti. Ishee qofaa miti ilmaan Oromoo hedduun isaanii mana san keessatti rakkachaa jiraachuu akkasuma mootuu qaamni mootummaa yookaan koomunitiin biyya san keessa jiru yookaan imbaasiin akka quban qabnee fi wanti kun dhokachuudhaan yookaan mootuu seera aalummaadhaan akka dalagamaa jiru yaada ishii raawwachuu dandeenye jirra. Oromoonni biyyoota Dubaay keessa jirtan akkasuma koomunitiin akkasuma dargaggoonni Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa gara imbaasii biyyattiitti deemuudhaan kallattiidhaan dhimmicha kana akka saaxiltan yookaan immoo dhimmicha kana akka duukaa buutan dhaamsa Oromummaa fi obbolummaa dabarfattee jirte ilmaan Oromoo hedduun bakka san keessatti rakkachaa jiraachuu akkasuma biyya sanirraa biyyoota adda addaatti akka gurguramaa jiran yaada ishiirraa kan wajjin dhageenye jechaadha. Mee isittiin isin deebisa kallattiidhaan? Eeyyeen akkuma tasaa ta'ee gara Dubaay maluun barbaadaa jedhennaan ijoollee gaafadhu. Ijoolleenis isheen kunii gara biyya Arbaan ergiteedhaanii bilbila naa kennan. Anis itti bilbilee maqaan kee eenyu jedhee gaafannaan Ma'aazuu Dabaleetan jedhamaa naan jette. Garuu afaan Oromoo hin dandeessu. Afaan Oromoo dubbachuu hin dandeessu. Gara Dubaayis 30,000 narraa nyaattee na ergite. Achittis nama hin taane harka na galchite. Namni sunis nyaataa baraa namoota ijoollee Oromoo hedduu kan achi keessatti mana dukkanaatitti hidhaman anis itti dabalamee hidhamaa ture. Kuni akka mana hidhaati malee waan biraati miti. Garuu isaan kan jedhan biiroodha. Biiroon erga oomitii kireeffama. Jarri kuni mana kireeffataniiti. Uummata ijoollee achitti sabasaban. Achitti yaamanii mana dukkan maabiraatiin hin jiru. Biyya Arabaanii oo'amu qayyibiin tokko hin jiru. Nyaanni hin jiru. Baay'ee dararama guddaa keessa dabree tanas ga'e. Ijoollee achi jiraniifis akka Oromoon mirmatuufi. Ijoollee isaa Oromoon akka mirmatuufidha. Tokko nyaanni hin jiru. 2 biyya Arabaa ni oo'a. Barahaadha. Muqayyiba hin qabdu. 2ffaan wanna baay'ee dararaman. Bilbila sirraan fudhatanii damuusa isaan irraan fudhatanii hedduu rakkachaa jiran. Sagalee nuuf ta'adhaa warra si baatan jedhanii boo'an. Anis wajjinan boo'u. Boo'u malee homtuu falleen jiru. Afaan Oromoo hin dubbatinaadhaan hin jedhannu. Namni afaan Oromoo biiroo san keessatti dubbate zaranyaadhaa jedhamee tumama. Gurbaan Nabiyyi jedhamu. Dhirsi Meelat. Meelat jechuun dhalattuu Arsii Nageelleet ofiin jetti. An Oromoodha naan jetti. Garuu abbaan manaa ishee sababa an Oromoo dubbadheef ati zaranyaadha jedhee guyyaa tokko na xafaxafe. Yaa ta'u garuu homaa miti. Wanti hunduu ni darba. Ani afaanan beekun dubbadha. Afaan nama kamiyyuu hin tuqu. Garuu maaliif akkana tuqaniif hin beeku. Yaa ta'u malee niitittiin gara Dubaayitti na eegdee na fudhattes takka ani Tigireedha ofiin jetti. Takka Amaaraa ofiin jetti. Takka an Oromoodha ofiin jetti. Afaan Oromoo hin beektu. Afaan Oromoo hin dubbatinaatti. Qarshii nu harkaa fudhattes gaafa galtan isiniifan kennaatti. Garuu ana damuusa ji'a 5 na jalaa nyaatte. Ji'a 5 lafatti gube. Ammas gara Beeruutitti na gurgurte.
Kanaaf jennaan Oromoon ijoollee isaa eenyurraan akka erguu fi nama kam harka akka bu'an yeroo hundaa ijoollee isaa duuba deemee to'achuu qaba. Kan hundumaa maatiin koo hin beekan. Ani dhokadheetan jiraachaa jira. Du'us jiraadhus akka maatiin koo dhagahan hin barbaadu. Na jalaa rifatan jedheeni. Ammaaf atis of jajjabeessi bakkuma jirtutti dalagaa keetis jabeessaatumaan tarii dargaggoota biyya Beeruutti jiranis kallattiilee adda addaatiin faana buunee hordofneetiin akka isaan si qunnaman tarii mootu imbaasii biyyuma san keessa jirullee kallattiidhaan qunnamaniitiin dhimmi kuni gadi fageenyaan tarii akka si hubatanii fi bakka jirtu sanittis yoo mindaa kee kallattiidhaan kan siif kafalan taate kallattiidhaan bakka sanitti mirgi kee eeggame mirgi keetis eeggamuu baatu akka nama tokkootti dalagaadhaaf erga biyyaa baatee ulaagaa dalagaa san mindaa kee wajjin akka kabajamtuuf akkasuma mootuu tarii ammootu yoo danda'ame imbaasiinis yookaan koomunitiin naannawa sanitti argaman ijoolleen naannawa sanii akka dhiibbaa irratti gatanii kallattiidhaan sibira dhaabbatan faana buuneetiin kallattiidhaan hordofna akkasuma mootu Dubaay irraa ilmaan Oromoo kan dararamaa jiran kanaaf ilmaan Oromoodhaan naannawa sanitti argaman ilmaan Oromoo akka bira dhaabbatanii fi gadi fageenyaan koomunitiin waan kanarratti akka hojjetuu fi ilmaan Oromoo kan ichitti dararamaa jiran biyyarraa baafamanii dalagaadhaaf biyya ormaa keessatti kallattiin beekamniin haala kanaan erga dalaganiin boodatti immoo qabeenya dalagan kana harkaa saamamuun kun kallattii kamiinuu gara qaama imbaasiitiinis dhimma hin deeggaramnee fi akkasuma ilmaan Oromoo kabajamtoonni biyya san jiran waan kana akka fuulleffatanii iddoo bu'anii hordofaniif dhiibbaa irratti goona ati immoo fi mootuu tasgabbiidhaan of eeggannoo guddaa gochuudhaan akkasuma suuraalee kee wantoota adda addaa gadhiisuurraa of qusachuudhaan hiriyoonni keetis wanna akkasirraa akka of qusatan keessaan itti miitii suuraaleen kee darbanii gadhiifamuu mala wantoota akkasiisanirraa of qusachuudhaan maatiin kee tarii shururkaa keessa galuu danda'u waan taateef of eeggannoo si dabarsaasumaan jechaadha. Obboleewwan keenya warroonni sagalee kana dhageessan sagalee lallaba Oromummaa fi obbolummaa ani bakka san keessaa baheen jira. Tarii gurgurameen jira biyya Beeruutitti kallattiidhaan dallaalaan gurgurameen jira garuu ammoo ilmaan Oromoodhaa kan mana san keessatti raarfamaa jiran kan biraa hafan kan afaan Oromoo dubbatan shamarran hedduudha kan jedhu yaada nuuf dabarsitee jirte dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kana Oromummaa fi Oromoodhaaf akka ilmaan Oromootti maal hojjechuu qabdanii fi akkamitti hojjechuu qabdan qeerroon biyya Dubaay akkasuma dargaggoonni biyya Dubaay hojii guddaa isin eeggata asaayimentii guddaa isin eeggata seenaanis isin gaafata waan taateef dhimmicha kana duukaa gadi buutanii akka hordoftan imaanaa isinirra kaawwannaa sagantaa keenya irraa asirratti goolabuufis dirqamnee jirra tarii ishee yoo yaada qabaatte isheerraa yaada dabalataa fudhadheetiin kallattiidhaan sagantaa keenya goolabna dhimmichi immoo duuka buunee kan kallattiidhaan kutaa lammaffaa yookaan mootu yaada rimee xumura isaa kan isin biraan geenyu ta'a. Asumaan sagantaa keenya goolabuuf deemnaa warroonni sagantaa keenya irra yaada qabdan koomentii nu kaasin hin jenna.